Aisha marka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaanis neetwork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee isinii dhiyaanneetu jirra dursa matootii oduu. Yuunivarsiitii Jijjigaatti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni Oromoo rakkoo keessa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa jiru cimsee itti fufaa jiraachuu ibse. Waraanni Itoophiyaa biyyoota Afrikaa hundatti babal'achuu akka danda'u tokkummaan mootummoota sodaasaa ibseera kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee jirrudha. Amma oduu bal'inaan. Yuunivarsiitii Jijjigaatti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni Oromoo rakkoo keessa jiraachuun dhaga'ame. Mooraa Yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti walitti bu'iinsi barattoota gidduutti uumame sababeeffachuun qaamoleen nageenyaa haalicha tasgabbeessuuf mooraa seenanis hanga yoonaatti tasgabbiin akka hin bu'iin barattoonni Oromoo maddeeniif himaniiru. Torban tokko dura barattoonni Oromoo mooraa yuunivarsiitichaa jiran biiroo bulchiinsa pirezidaantii mooraa fuulduratti hiriira bahuu akkasumas ammoo nyaata lagachuun saba Oromummaa keenyaan dhiibbaan nurra qaqqabaa jiru haa dhaabbatu jechuun gaafachaa turaniiru. Barattuun mooraa yuunivarsiitii Jijjigaa tokko akka jettutti gaaffii barattoonni Oromoo kanaan dura gaafataa turan ilaalchisuun guyyoota muraasa dura bulchiinsi yuunivarsiitichaa fi barattoonni mari'achuun wal hubannoorra ga'amuun hunduu barnootatti deebi'anii turani. Haa ta'u malee guyyoota lama dura barattoonni Amaaraa mormii kaasuun barattoota Oromoo waliin kutaa teenyee hin barannu jechuun hookkara kaasanii akka jiran himteetti. Hiriira mormii barattoota Amaaraa faana dha'uun barattoota Oromoo irratti haleellaan jalqabuu kan himatu barattuun kun barattoota jeequmsi jiraachuu otoo quba hin qabaatiin gara kaaffee deemaa turan irratti haleellaa qaqqabeen miidhaan cimaan ga'eera jechuun dubbatti. Ergasii as lolli kun lola sabummaatti jijjiiramuun barattoonni Oromoo fi saboonni biroo waliin ta'uun haleellaa kana qolachaa akka turan himuun lolichi hammaataa jiraachuu isaa dubbattee yeroo ammaa kana poolisii humna addaa Somaalee fi federaalli mooraa seenuu himteetti. Erga qaamoleen nageenyaa mooraa seenanis barattoota Amaaraa fi saboota kan biroo qofaatti baafamnee jirra kan jettu maddi keenya kun qaamolee ijaaramaniin deeggaramuun lola Oromummaatu nurratti baname jechuun barattoota miidhamanillee wallaansisuuf sodaa qabaachuu odeeffanneerra. Yeroo ammaa kanatti barattoonni Oromoo waliin ta'uun aggaammii kana qolachaa jiraachuu kan himan barattoonni moorichaa barattoonni saboota kan biroo keessaa dhufanis ijoollee Oromoo waliin ta'uun humna kana dura dhaabbataa jiraachuu fi haalli moorichaa tasgabbaa'ee barnoota manaa ba'aniif akka itti fufaniif gaafachaa jiraachuu himaniiru. Odeeffannoo hanga ammaatti jiruun barattoonni Oromoo sabummaa isaaniitiin miidhaan sababa kanaan irra ga'e kunniin yaalaa gahaa argachaa akka hin jirre maddeen keenya gabaasaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa jiru cimsee itti fufaa jiraachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo erga duula waraana bifa adda addaatiin biyya tokkoon dura eegalee tarkaanfii diinota irratti fudhataa jiraachuu ibsee jira. Waboon tarkaanfii fudhataa jiru kanaan ganda irraa gara aanaalee dhuunfachuu aanaalee irra darbee gara godina dhuunfachuutti tarkaanfataa akka jiru ibsaa jira. Torbaanuma darbe keessa magaalaa guddoo Horroo Guduruu Wallaggaa shaambuu dhuunfachuu haleellaa jabaa gaggeessuu isaa waboon gabaasee jira. Haleellaa kanaanis kasaaraa lubbuu fi qabeenya qaamolee waraana mootummaa irraan ga'us gabaaseera. Tarkaanfii kana jabeessuun gabaasa baasaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo Salaalee fi Aadaa Bargaatti waraana mootummaa irratti haleellaa fudhachuun himameera. Tarkaanfii kanas kaaba Shaggar Salaalee aanaa warra Jaarsoo magaalaa Hoosee keessatti gaafa fulbaana 14 lafa barii jala waraanni bilisummaa Oromoo Oromichaa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen haleellaa guddaa gaggeessuun himameera. Tarkaanfii kanaan waraana mootummaa irratti loltoonni hedduun ajjeefamuun reeffii fi madoon gara biicheetti fe'amaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo aanichaa ifoomseera. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduu jiruun haleellaan raawwatamuu guutummaa Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo hanga qabsoon bilisummaa Oromootti guutummaa bilisummaa haleellaa raawwachuu irraa akka duuba hin jenne ifoomseera. Guyyaa fulbaana 13/2021 Oromiyaa Wallaggaa Bahaa Baloo Bareedaa fi Angaar keessatti waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatuun tarkaanfii miidhaginaa irratti fudhachuun gabaafamee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota humna addaa naannoo Beenishaangul Gumuz CDF 2 fi meeshaa waraanaa hedduu boojiisaa dheeree jira. Sodaa fi yaaddoo tarkaanfii waboon fudhatamaa jiru damdamachiisuu kan fakkaatu waraanni mootummaa konkolaataa hedduudhaan halkan keessa gara lixa Oromiyaatti guuramaa bulaniiru. Haleellaa tibbana fudhataa jiru isa jabaa fi jibbaataa ta'uu kan himu waraanni bilisummaa Oromoo waboon qaamolee mootummaa hedduu aanaalee fi magaalaalee Oromiyaa hedduu keessaa adeemsee haleelaa akka jiru himeera.
Oduma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo Wallaggaa Bahaa Haroo Limmuu jalatti kan argamtu magaalaa Bariisoo seenuun fulbaana 11 2021 lola jabaa waraana mootummaa waliin gaggeesse loltoota hedduu ajjeesuun kaan booji'ee guutummaan guutuutti uummanni hedduminaan bahee gammachuu isaa ibsataa ooluun beekameera. Akkasuma Gujii Bahaa Gooroo Beelaatti waraanni bilisummaa Oromoo fulbaana 12 bara 2021 ganama magaalaa Qalloo seenuun waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesuu beeksiseera. Walitti waraanni bilisummaa Oromoo Ibraan Sodomboroo fulbaana 12 2021 aleellaa waraana mootummaa irratti raawwate. Waraanni mootummaa aleellaa irratti raawwatame baqatee gara magaalaa Nageelleetti baqachuun isaa barameera. Achuma magaalaa Nageellee Booranaa ganda duwwaa tokko Araddaa Gabaa Horiitti waraanni bilisummaa Oromoo fulbaana 12 2021 waraana mootummaa aleellee soomseera. Gabaasa hooggansi olaanaa WBO tibba darbe baase keessatti illee haleellaa waraana mootummaa irratti fudhateen kasaaraa irraan ga'uun ibsamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa garaa garaa jalatti hiriiruun golee Oromiyaa maratti tarkaanfii waraanaa mootummaa Itoophiyaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuu dubbiimaan hooggansa olaanaa WBO idil addunyaa Odaa Tarbii gabaasa fuula tiwiitarii isaa irratti dhoobeen beeksiseera. Waraanni Itoophiyaa biyyoota Afrikaa hundatti babal'achuu akka danda'u tokkummaan mootummoota sodaasaa ibseera. Waraanni Tigraayitti ji'oota 10 dura eegale dhiyeenya immoo naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'atee biyyoota gaanfa Afrikaa mara gooluuf akka sodaachiseen dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti koomishinarri olaantuun mirgoota namoomaa Miisheel Baashileet akeekkachiisaniiru. Yaa'ii waggaa koomishinii mirgoota namoomaa tokkummaa mootummoota 48ffaa wixata darbe Jenevaatti taa'ame irratti ture. Koomishinerittiin kana kan dubbatanii. Koomishinerittiin haalota ji'oota muraasa darban keessa naannoo Tigraayin wal qabatee ture wayita yaa'ichaaf ibsan dhalattoota Tigraay hidhaan jublaa ajjeechaa saamichii fi aleellaan saalaa mudachuu ibsaniiru. Haalli kun lammiilee hedduun jireenya yaaddoo fi gadadoo akka jiraataniif hedduu akka sodaatanii buqqaan taasiseeras jedhaniiru. Humnoonni mootummaa fi waayillan isaanii dhiittaa mirga namoomaa biyyattii keessatti raawwachuu itti fufaniiru gabaasi jedhu ba'aa jiraachuu yaa'ichaaf himaniiru. Keessattuu dhiyeenya kana immoo gabaasonni miira nama jeeqan isaan qaqqabaa jiraachuu eeruudhaan reenfi namaa hedduun handaara lagaa Tigraay fi Sudaan gidduu jiru Tagazeetti namoota qurxummii kiyyeessaniin argamuu himaniiru. Kanneen reenfi isaanii argame hedduun kan rasaasaan rukutamanii fi harki isaanii duubatti hidhamee ta'uu akka adda baasan kan himan qondaalli kun kana jechuun ajjeefamuu isaaniin duraa dararaan irra ga'uu mul'isa jedhaniiru. Sababa waraanni Tigraay gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaar babal'ateef dhiittaa mirga namoomaa naannolee kunneen keessatti heddummachuusaa gabaasni isaan ga'uu yaa'ii kanarratti kaasaniiru. Sababa lola kanaan naannoo Amaaraa keessa lammiileen 76,500 ta'an naannoo Affaar keessaa namoonni 200,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Waraana dhiyeenya gaggeeffamaa jiruun namoonni 200 ta'an ajjeefamuu fi daa'imman hedduun kanneen ajjeefaman keessaa ta'us qondaalli kun himaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu kanaaf qabannee dhiyaanne sangammaa ture qophiilee walabummaaniis neetworkii hafan waliin turtii gaarii jenna. Qabsoo saamarraa yoon irraa goree kaayoo jaallanii yoonaan gurguree kaayoo jaallanii yoonaan gurguree dhiigni isaanii akka galaanaa na nyaatu. Lafesani, ofatae naidu. Qabsoo saamarraa yoon irraa goree, kaayoo jaallanii yoonaan gurguree, kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Dhiigni isaanii akka galaanaa na nyaatu. Lafesani. Ofatae naidu. Rajumiti Oromoo Biana, hojii qabsoorraa hin baatina. Hojii qabsoorraa hin baatina. Sabni hiraaree jiru dadhabee, garbummaa diinaan duddisaa cabee. Garbummaa diinaan duddisaa cabee. Taa'eessi booyaa ilma isaa yaamee, lafa hin argu ijji isaa jaamee.
Nafai largu ittisa jame. Kapso sabara yonirra gore. Kayo jalani yonan gurgure. Kayo jalani yonan gurgure. Ibnisani akagala na nyatu. Labesani okatae naidu naidu. Lafingoto kapsoma darte. Iga jalani kesatu tate. Iga jalani. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Egaa Walabummaa News Network akkuma yeroo kaanii haala qabsoo bilisummaa Oromoo irra jiruu fi Oromiyaan irra jirtu irratti kan hojjetu ta'uusaa hin beektan jennee yaadna. Har'a keessummaa tokko isinii qabadhee dhufe. Keessummaan keenya har'a Jaalfalmattuu Guulati. Jaalfalmattuu Guulaa tinnisa woboo irratti hojjechaa jirti biyya Awustiraaliyaa irraa. Waamicha keenya dhageessanii baga nagaadhaan dhuftanii Jaalfalmattuu isiniin jenna. Baga nagaan nu eegdanii carraa kana nuu kennuufis baay'ee hedduu galatoomaa. Hayyee galatoomaa Jaalfalmattuu. Mee Jaalfalmattuun eenyu? Eessatti dhalattee? Durammoo akkamii maalirraanii gara hojii amma tinnisa woboo kanatti ceetaniin dura seenaa keessan xiqqoo ishii isinis woboo turtan jechuun waan quba qabnuuf sanirraa kaaneti mee eessatti dhalattan Jaalfalmattuu? Hayyee hedduu galatoomii. Baha Oromiyaa magaalaa Dadarattiin dhaladhe. Akkasumattis ijoollummaaniin waraana bilisummaa Oromootti bara 80moota keessaa gaafa gartee Oromolleen Oromoo jechuun beekne. Oromolleen gabrummaallee ifitti hin beekne bara dukkanaa bara namni keenyalleen dukkana keessa jiru waraanatti dabalamee gaasan booda akka carraa tahee harka diinaatiin seeneen hidhamee hidhaarraa guuniin bahees jiraachuu hin dandeenye akkasittiin biyyarraa bahee eegaan gaa hidhaadhaan waraanaa wajjin wal dhabee biyyaa bahe boodattis caasaa adda bilisummaa Oromoo ABO naannawaan jirutti bikkaan jirutti akka miseensaatti gaheen narra jirtu bahachaatiin as gahe ammaasis gaasilaahuu qabsoon nuti geenyu haga bilisummaatti akkasitti waadaa gallee hin bilisoomne waan kana ta'eef haga dandeenyetti bikkaan jirutti waan narraa eegamu haga dandeettii tiyyaatti hin bahachaa jiraa jechuudha. Sanumarraa gaa as gahee yaadaanis tahee qabeenyaanis tahee duraanis haga gartee addi bilisummaa Oromoo biyyatti hin deebi'in duraas akka miseensa tokkootti honyaa keessatti yeroon carraa arkadhe hundaa'u gaaffiin kiyya kan waraana bilisummaa Oromoo akkamitti guddisnaa akkamitti waraanni ijaaramuu qabaa kana gaaffiin kiyya jechuudha bara dheeraaf maaliif jennaan akkaan itti hubadhutti addi bilisummaa Oromoo jalqaba uummata Oromoo dammeessuurraan eenyummaa isaanii barsiisee baratanii jechuun namni keenya karaa hundaanuu falmaarra jiranii jechuun karaa diinagdeetiinis siyaasaanis hundumaanuu jechuun fakkeenyaaf warreen gartee miseensan tahiniitu dippiloomaasii bakka hunda bika barbaachisaa taate seenanii hojjetanii jechuun tanaafiin eega gartee hawaasni dammaqiinsisaa as ga'ee ifiifuu waa'ee dippiloomaasii irratti akkuma argitanitti karaa hundaan Oromoonni ni hojjetanii jechuun kana waan ta'e jecha
gaaffii kiyya turte. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo ammaan tana hojii teenya guddoo fixannee tan nu hafte waraana ijaaruudha. Waraana kana maaliif hin ijaarre jedhee gaaffii tiyya tan gartee bara dheeraa turte. San booda gaafuna eega gartee ammaan tana as geenye dhaabni adda bilisummaa Oromoo biyya galee qabsoo karaa nagaa filatanii warreen kaanis didanii agartee bosona hafan kana gaa isaan kana gargaaruun dirqama waan ta'e jechaas kanaafi agartee amma kana jirraa jechuudha. Baay'ee galatoomadhaa jaalfalmattuu. Egaa akkuma jettanii wanni guddaan keessa nama akka nama tokkootti miira addaanatti dhageessise akkasiin jettanii qabsoo hanga walabummaatti kan waadaa seennee gaafa biyya jiruu gaafa Oromoon an Oromoodha ofiin jechuu hin dandeenye bara 80moota keessa adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee keessan hanga wareegama lubbuutitti akka kafalaa turtanii fi sana boodas harka diina buutanii biyya jiraachuu dadhabdanii akka biyya alaatti baatanii. Egaa waan namni hedduun yeroo biyyaa bahu qabsoo kana ni irraanfata. Namni hedduu yeroo biyyaa bahu jireenyi isaa mijatuuf qabsoo irraa garagara. Isin immoo akka qabsoo kana keessatti eega gaafa waadaa seentanii waadaan keessan akkuma eeggametti bakka deemtanitti bakka jiraattanitti waa'ee dhaaba keessanii fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu keessanidha kan ibsaa jirtan. Kana gochuudhaaf namoota baay'ee miti waan kana kan argaa turre namoota hedduu beekna. Egaa galata guddaa qabdu. Galanni keessan bilisummaadha jechuun barbaada maqaa walabummaa News Networking. Mee jaalfalmattu isin gaafa Oromoonii an Oromoodhaa ofiin jechuu hin dandeenye san gaafa bara dukkanaa keessa bara bilbilli hin jirre bara konkolaataan hin jirre bara itti waraanni bilisummaa Oromoo bahaa fi dhiyaatti kaaba fi kibbatti wal arguu hin dandeenye qabsoo keessa turtan. Mee otoo gara haasaa keenyatti hin ce'in gamaa waraana bilisummaa Oromoo bara saniitii fi bara kanaa akkamitti wal biratti ilaaltan? Jabinni jiru maali? Laafinni jiru maali? Waraanni kunii fi waraanni bara sanaa hooggantoonni bara sanaa garaagarummaan teeknooloojii amma uummata keenya haa gargaaru iyyuu malee waraanni keenya akkamitti ilaaltan? Isin warra karaa saaqe karaa maal jedha Oromoo mammaaksa Oromoo keessatti karaa hangafti baase quxisuun marmaaraa jedhama. Kanaafuu isin mee kanarraa xiqqoo isii nu tuqaate gara marii itti aanutti ceena. Hayyee yeroo san keessatti akkumaan jee yeroo daggalilleen dukkanaa namni keenyalleen dukkanaa jechuun waa'ee Oromummaa kanarraa waa takka hin beekne kan namuma keenya kana agartee ati Oromoo jechuu itti himuunu wareegama guddaa fudhataa jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama tokko qabneef bira finneeti waa'ee Oromoo itti himnee jechuudha. Guyyaa 15 bira teessisnee alaabaadha. Alaabaas takkitti qabna. Takkitti dadachaafannee deemnuun tanaas agarsiisnee tunis alaabaa teenya biyyi tunis biyya teenya akkatti gabroonfataa akkana nurraa fuudhe malee jenneen nama kana egaa takka takkaanii akkasitti dhukachaa as geenye jechuudha. Agartee ammallee egaa akka ammaa kanaa miti makiinaanis hin jirtu, telefooninis hin jiru. Ergaa yoo jiraatte namni gaa eessaa miilaani kun hundinuu kan ta'u walitti dhufeenyi jechuudha. Karaa waa hedduu dhagaa kana keessa diinninis nama barbaada namni keenyaas nama beeku ifiifoo agartee waa hedduu keessa dabreeti agartee arraan tana hogguun amma anta gaafasiitii fi ta'ammaa walitti ilaalu akkuma bilisoomneettiin fudhadhaa akka kiyyatti akka agartee bilisoomnee ujeetiin fudhaa jechuudha. Maaliif jennaan amma waraanni ammaa jiru kun keessattuu ijoolleen ammaatu ijoollee barattee ijoollee gartee Oromummaa keessattis guddattee waan san hundaa'u keessa dhalattee Oromummaa keessa guddattee sabboonummaadhaan as geessee sabboonummaa bira dabartee agartee laacceelloo Oromummaa qabeenya Oromoo kana beektee tan wareegamtu jechuudha ijoolleen ammaa.
agartee gaafa duraa san namatti himuu qabna jechuudha. Oromoo jechuu. Tan lammadaa akkuma jettee teknooloojiin moobaayilaa tahee qunnamtiin kunis hin jiru. Namninis akka ammaa kanatti waraana kanaa waan ta'een beeku shiftaadha boombadeedha jedhanii irra guddaan akkas tahaa amma waraana bilisummaa Oromoo namayyuu ni beeka namuu ni gargaara. Amma haalaan laafaadha jechuudha. Amma ijoollee yoo feete iskaappiin teessee siin dubbatti asii achi qunnamuu dandeessa. Ijoollee waraana keessa jirtu gaafa keenyaa san gaafuun hundinuu hin jiru. Kanaafuu garaagarummaa guddaatu jira. Warri ammaan kana gartee jiran kunis warra gartee bilchaatee agartee wanni takka suuta bilchaattiin bilchaachaa mooxannoo warra durirraa fudhachaa as gahan jeetiin abdadha. Akkasuma wanni isaan godhanis dhugatti waan gartee nama abdachiistu nama hamalchiistu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan jirtu akkumaan jeetti yookaan laalu ta'e akka nama amma dukkana keessaa bahee ifaa keessa jiruuti jechuudha. Baay'ee galatoomi jaalfalmattu mee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee yaada bilchaataa fi yaada uummanni keenya barnoota irraa argatu kan isin kennaa jirtanii. Isin bara sana keessatti bara dukkanaa san keessatti yeroo sanitti dubartiidhaaf baay'ee ulfaatadha. Roorroon kun akkamitti isinitti dhagahamee immoo maatii keessanitti isinirraa miidhamee gara qabsoo kanatti yeroo seentan mee namayyuu dhiirafuu yeroo sun ulfaatadha. Akkamitti seenuu dandeessan? Waan addaa jira waan uummanni keenya hin beekne waan immoo rakkoon seenaan maatii keessan keessa darban yoo jiraatan mee sanirraa kaatanii seentammoo akkamitti qabsoo kana oromummaan kun namoonni isin barsiisanii itti isin seensisan? Dhugaa hunduu ani haatiyyaa hogguu buna dhaabbattee agartee rabbi kadhattullee warra habashaa kana maqaa dhootaa okkotee dhahaa dhoote rabbi isaan haa godhu jetti. Ammaasis naannawaan ani jiru san itti guddadhe sanitti gaafa dargiiti manneen kunni gubataa mana guban jechuu itti seenanii mana namaa kanaatu mana kana ibiddatti qabsiisanii gubanii haati teettu waynu gubanii qawwuma qabanii qawwuma tanaachaaf uummata keenya fixanii jetti hoggu. Anis mataa keessa tana jirtu yoomumaan qawwee harkadhee uummata nama fixu kana fixaa agartee tanuma osoo nu jirtuuti gaa naannawa sanitti ijoolleen gartee nurra gurguddoo qaata gobeelle seente gaafa jaarraa abbaa gadaati. Akkasitti micoon takka Aaliyaa Ibraahim Shonkor amma naannawa Ameerikaa kana jirti. Isiin gaa deemtee obboleessisii guddaan duruu achi jira jechuudha iskoolarraa deemee. Gaafa kaan isa laaltee dhuftee wal bira teenya iskoolatti naan jette bikkaan dhaqee dhufanii beektaayii jette hin beeku. Ani Oromoo dhaqeetiin dhufe. Namoottuun himini naan jette eessa jiran hunoo lamii deemfaan achi jiranii jette. Hogguus wanni niin dura gaafadhe qawwee ni qabanii hin jeen jette hayyeen nuyi asirra qawwee san fudhannee dhufna. Warra gartee qawwee qabu kana kan mana namaa gubu kan ummata keenya fixu kana qawwee fudhannee deemnee fixna tanumaani kaanee kun guyyaatti aanu. Ijoollee dhagaa nuti qawwuma fudhachuudhee. Achiini gaa achirraa achuma hafnee achitti leenjiis fudhannee achuma guddannee jechuudha. Baay'ee galatoomadha. Egaa waan yeroo sanitti akkaataa isin ijoollummaa keessan keessatti haadholiin Oromoo akkuma amma ijoolleen jalaa ajjeefamtu akkuma qabeenya manni buqaa ture akkuma manni irratti gubachaa jiru waanuma santu yeroo sanis deemaa ture jechuudha. Kun immoo isin keessatti dhiibbaa isin keessatti uume hawaasa bo'uu fi akkasitti haadholii bo'an gaddi kuni kanarraan kan ka'e maaliif ajjeefamna maaliif manni nurratti gubataa mirgi keenya maaf sarbama kan jedhurraani kan deemtan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi galatoomaa. Mee amma namoonni sana keessatti isin biraa wareegamanii namoonni yaadattan yoo jiraatan shamarran keessatti isin lola biratti isin biraa wareegaman yoo jira kan maqaan isaanii kan dura hin kaafamne yoo ta'e
maqaa isaaniillee kaastanii uummanni Oromooillee akka beeku kan barbaaddan yoo jiraatan asumarraa carraa kanaan itti fayyadamaadha. Gara sagantaa keenyatti dabarra. Egaa shamarran Oromoo wareegaman tokko lamaa miti. Baay'eedha. Nuti warri gaafa san wajjin turre warra akka Qananii, Saartuu faa, Jaaljuukii faadha. Isaan kun hundinuu wareegamanii dursituudha. Nama dilagaa tokko lamaa miti warreen wareegamanii akkasumattis jaalawwan seelii guutuutu na biraa dhumee an keessaa bahee keessaa qabame jechuudha. Isaan san ammaan tana eegaan amata 40 booda jechuudha eegaan biyyaa bahee biyya kana dhufee gaafa abbaa addi bilisummaa Oromoo biyya deebinu san carraa saniin achi deemee oguun deemee ani daaretti bikkaan itti qabame san ijoollee achi dhumte san achiin laaluu fadhe dur. Akkaan Finfinnee dhaqetti badeetiin kutee jechuudha dhaaba jala. Achi kuteetiin achi dhaqee akkasitti gaggaafadhee gaamata 40 booda bikka taatee beeku gaggaafadhee maal jee baadiyyaa keessa hallayyaa keessaa bahe san hallayyaa ijoolleen na biraa itti dhumte saayilii takkitti san achi dhaqee achitti guunaan dhaqee uummanni ganda sanii guuniin gaggaafadhu namni ni beekaa warri naannoo sanii intala takka qofa as keessaa bahee jaan hugguun san anaa hugguun je'uun lakki atii mitii ja'an ati kun xiqqoo tana fakkaata mangudduma tanaa ja'anuu gaafa san hin dhalannee ja'an ati kun hagana geessaa lakki ammoo wanni ati jettuufi wanni manguddoon jettu tokko ja'anii na amanuu didanii akkasitti guyyaatti aanu micoota akka urjii jennaa waliin turree isii barbaadanii isii inni dhufte akkasitti isii kana beetee bakka nan maramtee sababaa sanitti gandinuu na amanee jechuudha. Achittiin gaamma qabrii sanitti isaa achi du'aayii godhee wadaaja godhee jechuudha. Isaanuu gaawwee namni duraanuu wadaaja godhee finjiru ijoollee tana arruma du'anuu jaanii gandisan hundi haaretti taazuma haa jechuudha. Siidaa isaanii dhaabee akkasi biraa galee jechuudha asitti deebi'e. Jaalawwan sangaa irraanfachuu hin danda'u. Baay'ee galatoomna. Nama hongu nama gartee kanaatu sin teessisne wa'aadaa gartee ijoolleen guu wareegamtu. Nuti kunne falmattuu jabaadhu jechisan hirriibaa na kaasa hogguu jechuudha. Bikka shaadaa qabatan agartee falmattuu ati jabaadhu kanaatuutu hagan jiruu nan teessisuu jechuudha. Hagan danda'utti waan hin danda'utti if boodan deebu. Arkitee waan hedduu nama waan ni godhu inshaallah kana hundaa'u galanni bilisummaa tahaa warra wareegamees rabbiin islaawu isaan shahiideedha. Jannataan rabbi isaan haa qananiisuma jannagaa. Galatoomaa jaalfalmattuu dhugaa dubbisuun waan hedduu onnee nama tuqu. Egaa namni akkasitti qabsoo waadaan isin seentan waadaa xiqqaa miti akkuma miseensi adda bilisummaa Oromoo hunduu hanga walabummaatti yookaan lubbuu keenya kennuutti irra dhaabbattanii waggaa 40 booda biyyatti deebitanii jaalleewwan keessan kan simbiraa wareegamaniif siidaa dhaabuu keessanii dhaqanii naannoo saniitti seenaa hojjetanii deebisanii dhaloota har'a jiru hubachiisuu fi barsiisuu keessaniif kuni mataan isaatu seenaa biraati. Isinuu galmee akka laayibirariiti. Kanaafuu hedduu galatooma. Amma gaa waan hedduu dubbannee keessa baanee jirra. Mee gara tinnisa waraana bilisummaa Oromootti waraanni bilisummaa Oromoo durirraa bara ammaa kana akkamirra jira kan jedhus waan dubbannee jirru. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun akkamitti waraana kana gargaaraa jira? Ati immoo itti gaafatamummaa guddaa kana fudhattee waraana kana akkuma dura jettee addi bilisummaa Oromoo Oromummaa keenya isin Oromoodha jechuudhaan nama barsiisutti eegalee sana booda alaabaan keenyas tana jedhee amma immoo yeroo ammaa kana keessatti hawaasni Oromootu dippiloomaasii hojjechuu eegalee jira.
sun sadarkaa guddaa geenyee jira. Sadarkaan nu hafe waraana qofa guddisuudha jettan. Waraana kana guddisuu irratti ammoo isin akka woboo tinnisa woboo irratti akka hojjechaa jirtaniin odeeffannoo kana fudhadhee isin dubbisee akkamitti deemaa jira, hawaasni akkamitti isin bira dhaabbachaa jira kan jedhuuf immoo akka in generaalii akka waliigala hawaasa Oromoo addunyaa irra jirutti gama keessanitti immoo dhufna gara Awustiraaliyaatti. Mee maal fakkaata akkamitti ilaalaa jirtan? Uummanni Oromoo akkamittiin bira dhaabbachaa jira jettanii yaaddu? Egaa akkumaan je'etti durumaanuu beektaa osoo gartee dhaabni nu hin galin biyyatti jechuudha. Honyuma keessa osoo jirru ani waraanni hidhachuu qabaa, waraana jabeessuu qabnaa, waraanni guddachuu qabaa waan jedhurraa yeroo gartee namni waraaniin jiru jedhu san agartee an uummataan carrumaan fedha harkadhe irratti Oromoo waraana jabeessaa akka namni maraatuun haasa'u bikkumaan carraa harkadhetti guuniidhaan kana jedhu. Oromoo waraanaan malee humnaan malee agartee humnaanii gabroomne humnaan malee jalaan baanu yoo humna qabaanne namni nu dhagi'a Oromoo waraana jabeeffadha Oromoo waraana gargaara humna agartee jecha kiyya sa'a 24 jechuun hin danda'a jechuudha. Gaafa qonnaatis gumaataas je'eetuma yoo waraana je'u namni dhufu woboo yoo je'e namni naa dhufu hin jiru gumaataan qabaa koottaa je'eetiin dubartoota kana hunda takka takkatti itti bilbilee yaamee gumaanni hamaadhi sapiraayis guma dhuftan agartanii koottaa je'eetiin yaamee oguu isaan dhufan safalmatuun mucaasii kannitimoo ifii feerumtimoo gumaanni nu yaamtu kun maali jaa hogguma dhuftan harkitanii koottaa waboo yoon je'an hin dhufan hogguu isaan dhufan akkasittiin dhaamsa waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa hawaasa Oromoof biyya alaa je'ee dhaamtu viidiyoo kana fuudhee isaan agarsiisa. Akkasitti gumaacha sana akkasittiin konya galchuu ture. Kanaaf uummanni nu akkasitti na beekaa yoo waan najaan hoo falmattu waraana kan ijaaniin na kannanii jechuudha. Maaliif hawaasa kana ganna 22 jira biyya Awustiraaliyaa kana akkasumattuu na beekanii jechuudha hawaasninis. Kanaaf irra guddaa gartee dhugaadhaa taaski foorsii gaafa gartee dura jalqabamtu san addi bilisummaa Oromootis hogguu gartee karaa qabsoo karaa nagaa filatee biyya gale waraanninis kophaa hafuu san ni jirti. San keessatti hangi tokko hanqii miseensa taane nutummaan jaallawoo walitti dhufnee agartee maallaquma keenya bubuusuu maal jennee kana gargaaruu turre. Ammaas akkasumatti itti jiranii anis agartee karaa kiyyaan akka dubartootaatti dubartoota Oromoo maaliif dubartoonni Oromoo kun akkumaan reefu je'etti ganamaas gaafa gartee addi bilisummaa Oromoo dura qabsoo hidhannoo eegalees keessaan hafa numa jiran jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf guyyaa gootootaa ilaallee guyyaa gootootaatis kan tarraa'u suuruma dhiiraati. Shamarran dubartoonni Oromoo meeqaan tamii wareegame. NGO'n takkalleen ka dubartoota maqaa dubartoota qabsaa'oota wareegameeti wanni takkalleen hin jiru. Kanaaf agartee xiqqoo nama dhageeffama ammaaliifin waa'ee dubartoota kanarratti hin hojjenne waan ja'urraa jalqabeetiin duraanis agartee dubartootuma kaniin gumaata jee yaamus dubartootuma. Ammaasis akkasumattiin dubartoota kanaas fi shamarranis koottaa gunjee yaamee galata haa tahanii Oromoonni awwaattina jalaanii dhufanii akkasi kanarraa taraa amma duraas marroo lamamoo akkana waan haga akkana walis sassaabnee waraana bilisummaa Oromootiif erginee deebii isaaniillee reediyoo arraata biyyoolessaarraan dabarsanii nutilleen akkasumatti akka dubartoota Oromoo magaalaa Meelboornii fi Awustiraaliyaa jiraannutti haga gartee bilisummaatti waadaa keenyatti fufnaa kan jedhu dhiheeffanne kunis akkasitti oofishaalii labsamee jechuu reediyoodhaan. Tana keessatti amma karaa kaaniinis taaski foorsii keessaas jirtaa kanaas hin godhinii wanni ijoolli dhiibbaan takka takkaas jirti.
egaa akka fedhe ta'uu agartee waan tokko waan mataa keessa si jiru waan godhuu feete biyya dimokiraasii jirra ani akka kiyyatti duris namaa miti kadeemi qabsaa'inaan jee kana himus namaa miti waan mataa kiyya keessaa dhufe waan gartee natti dhageeffame waan natti argamu godhuun qabaa jechuu abbaan fedhallee natti haa duulu abbaan fedhallee namni keenya hogguu ati xiqqoo waan isaan hin feene dura dhaabbatte taappellaa biraa namarra kaayanii tanaafuu tana irra kaayannee jechuudha waan natti mul'ate numaan godhaa haga dandeettiiti yaatti wa'adaa kiyya kun. Baay'ee galatoomii jaalfalmattu wanni guddaan nuti akka Oromootitti wanni dhabne walabummaadha. Wanni barbaannus walabummaadha. Walabummaa kana argachuu fi nuti gama hundaanuu namni mana tokko ijaaru kutaa walii saamu gamasiinis yaabbatu bitaanis ni yaabbatu mirgaanis yaabbatu walga'iin kooradha namni nuti gargaaru waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo bifa kamiin gargaaramaa akkamitti humni isaa jabaataa irreen isaa jabaataa jennee sanirratti uffanna malee kun waan namatti dhaga'amullee miti waan namallee wannoo jedhuu miti kanaafuu kanaa miti wanni guddaan kan isin amma fakkaatu kana. Qabsoo guddaan hawaasa kana walitti qabanii hawaasni kun akkamittiin akka waraana kana bira dhaabbatu kana wanni Oromoon waraana bilisummaa Oromoos dhaabbatu warri taaksfoorsiitis anis taaksfoorsii keessa jira. Asumarraan gaafa 19 wannoo qabna waamicha qabna biyya kana keessatti akka Siwiidiniitti. Isin amma akka dubartoota Oromoo Meelboornii fi Awustiraaliyaa taatanii waraana kana tinnisuu irratti bara meeqa hojjechaa jirtanii milkiin keessanuu akkamii hawaasni yookaan dhiyeenyoo waamicha akkamii gochuu fi barbaaddu namni amma fakkeenyaaf tarii kan mala kan immoo waan kana tasumayyuu kan dhiyeenye jiraachuu mala warra kanaaf waamicha isin gootanii kana daran isin jala dhufanii isin gaafatanii bifa karaa kamiin isin argachuu danda'u karaa bilbilaatiin immoo weebsaayitii qabdu karaa isin nama jettanii hawaasa kan dhageessisuu barbaadan akka uummata keessaniif waamicha gootanillee asumarraa carraa isin kenna jechuudha. Hedduu galatoomii ammaan waan na fakkaatutti akka dubartoota kana eegallee waggaa ni taha. San booda gaa biyya kana akkuma beekamutti lookdaawuniin nu dhufee gabboo fi kana kanaas hin dandeenye karaa kaaniinis dhiibbaan biraatis numa turte. Kanaafuu ati marroo lama ergine ammallee kaan amma ergine ka sadaffaa jechuudha waraanaaf. Akkasii karaa biraatiin karaa gartee hawaasaatiin yoo taate dubartoonnis tahee namni biraatis tahee agartee fedhii qabanii itti fufi nuuf itti fufi ja'an dubartoonnis namuu gammachuu qabaa jechuudha. Kanaaf nuti agartee akkuma jennetti waadaa gallee haga gartee Oromiyaan bilisoomtutti itti fufnaa maali jennaan qabsoon gartee dubartoonni kun qabsoon isii dachaadha laal warri amma fakkeenyaaf bosona keessa jiran dubartoonni hedduudha. Rakkoon isaaniitis akkasuma hedduudha laal hidhatanii osoo jiranii rakkoos dhiirarraan addaa qabanii jechuudha. Isaan kunillee warra gartee bikkuma nuti dur turre waan jiranii jecha rakkoo isaanii san ni beekne jechuun waan irra hullee jecha tanaaf arraan tana warri achi jirru san dhiiraas tahanii dubartiis tahanii ilmaan keenya agartee hojii gartee nuti dhiisne hojjechaa jiranii akka haadhaatti akka obboleettiitti gaa'eessa jalaa hafnaa hin dhiisnu. Tanaafuu haga bilisummaatti haga gartee bilisummaa Oromootii fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti haga dandeenyatti jalaan haftu haati ilmoo jalaa hafuu hin dandeessu wanni feete dhuftu tana agartee. Tanaaf karaan itti nu qunnaman ammaaf websaayitii illee hin qabnu ammoo moobaayila telefoona ni qabna telefoona kiyya 0422 5689
sirnaanidha. Akkasii fuuldura ni sirreeffanna inshaallah waa hayyuu ammaaf kanuma. Ayyee galatoomii jaalfalmattu egaa bilbila keessanis yooni suuraa keessan bukkeedhaan nan kaa'udha. Akka hawaasni namni viidiyoo kana jiru Awustiraaliyaa keessa jiru kan isin irraa fagoollee jiraatu yoo jiraate akka isin bilbilee isin qunnamuu fi yoo eebbifamamaa taatan gochuu hin dandeenya. Galatoome hedduu. Egaa mee isin waan kaastan qabdan duratti xiqqoo qabsoo Oromoo kana keessatti dubartiin Oromoo waan guddaa qabsoo dubartiin keessa hin jirre galmallee hin gahu. Dubartiin Oromoo bakka hedduutti haala siyaasaa keessattis waraana keessattis bahanii gara fuulduraatti mul'atanii hoogganuu irratti Oromoon dadhabbina kana qaba. Kanaaf mee dhaloonni amma dhufu kun akkamitti waan kana fooyyessuu danda'a? Dubartoota Oromootiin akkamitti gara fuulduraatti akka dhufuu danda'anii? Amma isin ammoo fuuldura ofirratti fudhattanii qabsoo kana ijoollummaa keessanirraa hamma kunoo amata 40 guutuu waliin jirtu. Biyya keessatti bishaan dheebuu, beela, miila qullaa, garaa qullaa deemtanii lolaa turtan. Sanirraa dhuftanii biyya ormaatti gaafa dhuftan fooqii ilaaltanii hin jijjiiramne, konkolaataa ilaaltanii hin jijjiiramne, doolaara ilaaltanii hin jijjiiramne. Wanni isin keessa jiru waanuma isin kaayyoon keessan eessa yoo deemtan kanuma kaleessa itti seentan saniin jirtan. Kanaaf akka hoogganaatti immoo akka liidarshiipitti akkamitti gara fuulduraatti dhufuu danda'u. Dhuguma warruma dhiiratu akka dubartoonni as hin baane barbaadamu. Dubartiin keenyas as bahanii akka ija dhiibanii yookaan immoo hojjechuu dandeenya jedhanii ofitti fudhatanii isaantu dhiisemoo hin qaana'umoo maaliif lola irratti waliin lolan? Bakka nama fuuldura taa'anii haasa'uu hawaasa kanallee kan qajeelchuu danda'u dubartiidha. Dubartiin waa hedduu haadha gootati. Wanti dubartiin keessa hin jirre biyyuma lafaa kanarratti jireenya namaa ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu isin akkamitti gara fuulduraatti dhufuu danda'u jettanii muuxannoo qabdanirraa waraana keessa turtanii jirtan biyya alaa kana keessattis immoo akkamitti akka dubartoonni jiraatu mirga akkamii akka qaban argitanii jirtu jechuudha. Waa hundayyuu keessa warqii abidda keessaa ba'e warqiin abidda keessaa ba'e hin miidhaga. Gaafa biyya keessa jiru garuu hanga nama raamiti. Kanaafuu yaada keessan bal'isaa akkaataa shamarran keenya warri booda jiran warri illee jiran as bahanii hoogganummaa fudhatanii akka isaan hojjetanii fi maaltu godhamuu barbaachisa. Warri dhiiraa dadhabbina isaanii kan akkamitti fooyyeffachuu danda'u kan jedhu irratti ilaalati. Egaa fayyaa deeyi. Beektaa oguu laaltu aadaa taatu sin beeku. Aadaa Oromoo keessatti beektaa gaa sinjaani ati dubartiidha sagalee ol qabatteen dubbatiin sinjaa. Mana keessa amma yoo obboleeyyan lama jiraatan ati dhalaadhaa bar ta'ifuu agartee dhiiraa inni waan ijoo ni jirti. Achirraa jalqabamtuu isaan hin beeku dubartii tana qaqqabuun numa jirti. Kan agartee keessaa bahuuf dubartummaa jabaachuu qabu. Dubartiin ifumaa jabaachuu qabdi. Ifumaaf namni waa namaa kan nun jiru. Qabsooytee jabaattee amma an fakkeenyaaf hagumaan kan dubartootaa kana ja'utti dhiibbaa gaggeenya tutuu narra jira waan hin balleessan beeku. Hayi nuti akka dubartiitti nama akka dubartii jaaramne waraana gargaaru maaltu nu dhoobu? Maaltu nu dhorka tanumaan anuu ulee hagana geenya narra deemu jiru. Nu jalaan kottu asiin deebi. Hai wanni goonu humaatii miti maallaqa sassaabdee waa geessitee erguu bar. Kuni digirii fi dippiloomaasii hin feesisu. Agartee kanumaa'uu fakkeenyaaf kanumattuu namatti hin dhiisanii jechuu taanagaa. Dubartiin ifumaa beekteetu jabaattee qabsoodhaa keessaa bahuu danda'u qabdi. Namni namaa kan nun jiru akkuma bilisummaati ba.
bilisummaa tanaas wayi namni namaa kan nu jira bilisummaa tana barbaaduu fa kaan dhiigee kaan du'ee kaan beelawee kaan hidhamee waamee harka wareegama tunis akka dubartiittiin jabaadhee as baayoo jette wareegama san si feesisaa jechuu jaallaluma dhiiraa warra keenya kanaa wajjin hayyu malee jaanii bara tana haa atumarraa tokko walabummaa nurraa dhaabbadha akkasii Laki ani dubbatti arumayyuu dhiirruu siin jalatti hiriiree jira Awustiraaliyaa keessatti dhuguman siin jedha. Jalatti hiriiree jira jabina qabanii hojjechaa jiru falmattuunii kan jedhamuun odeeffannoo qaba. Isintu ani dadhabaadha jedha malee dhiira isin dinqisiifatu hedduu dhagahee baay'ee akka isin hojjechaa jirtan dhagahee egaa isin jabinni kunoo maalirraa isinitti maddamee dubartiin laaftuudha gadi qabuun ni jira jettan isin amma baay'ee cimtanii hojjechaa jirtan marsaa sadaffaa jechuun waan salphaa miti maallaqni walitti qabdanillee maallaqa hangana yoo isin jettanii dubbatanillee isin bira jira egaa waan hamma kanaa walitti qabuun yoon yaade dhiirri tokkooyyuu waan kana waan walitti qabinatti hin fakkaatu. Kanaaf waan salphaa miti wanni isin hojjechaa jirtan waan waraana kana utubee waraana kana gadhaabee bahaadheetti kaabaa kibbatti giddugaleessa Oromiyaatti lixa Oromiyaatti kibba bahaatti waraanni kun amma irreen isaa kan jabaate hojii isin amma ati hojjechaa jirtu kanaan. Kanaafuu dhugaadha qabsoo keessatti namni akka Oromoon illee himatu sirna Oromooti yoo deeme Oromoon in ormoome waan ormoomee jiruuf dubartii hacuucamlee abbootii sirna gadaa keessatti yoo dubartiin fuuldura hin deemne namni abbaan gadaa lagan ce'u irreechi ni irreeffatamu. Jalqaba dubartiidha. Dubartiin furtuu addunyaati Oromoon. Kanaaf xiqqoo eega Oromoon cabiinsa san keessa wanni hedduun nu harkaa badee jira. Waan hamma deeffachuudhaaf maalii gochaa jirru qabsoo kanaan itti seennee isaanis dubartoonnis bakka dhiira kan hoogganu dubartiidha. Akka aadaa Oromootti dhiirri gaafa lola deemu kan beekee dhaqee eebbisee baasu dubartiidha. Bitaan bahii mirgaan galii jedhaniiti sirbaniif gaachanatti kennanii eebootti kennanii dhiirri gaafa san jagna ta'ee galaa jechuudha. Kanaafuu wal hubannoon haala aadaan keenya gabrummaa isin jettan san dhugaatii manni keenya nu gochaa ture sun mana san keessa nu waliin gubate aadaan keenya safuun keenya kana jedheetiin yaada malee akka Oromootitti ani dogoggoruu mala Oromoon dubartii addunyaadhuma kanattiyyuu dubartiin gatii akka qabdu agarsiisu Oromoodha jedhee tayyaa. Maaliif kabajaan dubartii mirgi dubartii haa kabajamu. Dubartiin siiqee qabatee gadi baatee jennaan akka aadaa Oromootitti lolli fedhe yoo ka'e ni dhaabbata. Kana jechuun biyya lafaarra hin jiru. Naannoo biraarratti aadaa saba biraa keessatti hin jiru. Aadaa Oromoo keessa qofa jira. Namni dhiigarraa lolarraa yeroo waan akkasii dhaabu amma garuu haalli nuti isin amma ibsitan kana dhugaadha ni jira. Waan haalamuu miti. Isin immoo aangoo keessanitti dhimma bahuu dadhabuu keessanis asumarraa isinitti waanis gaa isinirra na akkasii mee ifuma. Egaa silaayis wanni godhan hin jirtu qabsoodha. Qabsoon waa hayyuu qabdii beektaa qabsoon isiinuu hadhooytuudha. Rakkoo qabdii tanuma tanaafuu tana qabsaa'aniituma keessaa bahanii miire rakkoo qabsootis qabsumaanii keessaa bahan duraanuu janna dhaadannoo teenya tuni wanni feete dhuftu wanni garteef booda nu deebisu hin jiru if duruma deemnaa tanaafuu agartee ani gartee karaa kiyyaan dubartoota Oromoo dhugaadha dubartoonni Oromoo jajjaboo meeqaan tamiitu addunyaa tanarra jira dubartiin Oromoo dhugumatti jajjabduudha fakkeenyaaf warri akkumaan dur jeetti osoonii fi gartee warra amma fakkeenyaaf akka saartuu qananii faa jarreen kun Soomaaliyaa dhaqanii Soomaaliyaan leenjii fudhatanii Soomaaliyaatti hidhatanii
achi keessaa bahanii waraana bilisummaa Oromootti gaafa dukkanaa. Dubartoonni Oromoo warra akkanaa kana fa'aadha. Kanaaf ammallee warri hafanillee dubartoonni Oromoo wal dhageenii maaliif yoo nuti jabaanne dhiirtillee jabaatti. Akkuma jaanitti dhiira jabaa tokko booda dubartii jabduutu boodarra jiraa jaan. Akkasuma dubartiin haadha jaartuudha utubaadha. Dubartiin tawaayyuu walitti qabdu tanumatti waan tana taate jecha gartee warreen kaanillee dubartii tanaaf carraa kennuufiin jajjabeessuun isaanirra jiraa jechuudha. Dubartiin gantuullee hin guddattu yoo amma kan laaltu yoo laaltu taate dubartiin Oromoo gantuullee akkasitti hin guddattu waan qabatterra irraa gara gaggaluun beektu wal afaanillee hin deebi'an wal dhageenii jechuudha agartee karaa biraatiinillee lola keessatti illee bar dubartii yoo takka lola seente booda hin deebitu. Dubartiin lola dheessitu hin jirtu takka lola seennaan illee waan kana ta'e jecha agartee dhugaadha. Waa hedduutu nu dura jira. Waa hedduudha wanni goonuu. Karaan bilisummaa kun dheeraadha. Waa hedduudha qaba. Kanaaf dubartoonni Oromoo shamarran Oromoo walumaa galatti akka jiranitti agartee jabaachuudhaan nurra jira. Jabaachuu qabna keessattuu waraana bilisummaa Oromoo kana bira dhaabbachuun jaalala osoo hin taane fedhii osoo hin taane dirqama Oromoon jiraachuuf jechuu Oromiyaanis biyya taatee jiraachuuf walabummaa teenya harkachuuf wanni barbaachisaan humna waraanaati jechuudha. Arraan tana addunyaa tana gartee yoo kan laallu taate addunyaa guddatte tana biitti gurguddoon hundinuu agartee wanni sodaachifaniif itti sodaatama waan waraana qabaniif waan meeshaa ammayyaatiin lafaa fi samitti jechuudha. Waan jabaatanii fi addunyaanuu wal kabajji jechuudha. Waan kana ta'e jecha Oromoonis bilisoomuu ni feeti. Humna ta'uu ni feeti. Nagaan jiraachuu ni feeti. Hunda ifii jabaachuudha qabdi jechuudha. Dhadhaan ifii je'i na dhugii je. Arraan tana silaa agartee haga addi bilisummaa Oromoo haga ammaan tanaatu waraana kana jabeessuurra guddisuurratti silaa xiyyeeffatanii ana akkaan yaadutti qaata bilisoomnee hunja. Waraana haguma xiqqashaa tokkoof hin beekan akumatti waan tattaanee kun arraan tana amata hagana keessatti waraanni kun guddatee kutaa Oromiyaa hunda keessa jiraa jechuudha. Kana ammoo gayaa miti. Humna feesisa. Meeshaa gurguddoo isaan feesisa jechuudha. Meeshaa akka ummata keenya amma warra ollaa warra gartee ammaan tana ka'ee waan na jedhu kana duraan jedhu kana hagamta akka namni isaanii gizee yaaman walit dhufanii maallaqa wayyaa buusanii wal cinaa dhaabbatanii jechuudha. Oromoonis kana barachuu qabdi. Oromoon lubbuun kannine maallaqa hannu qabdi. Dirqama ta'uu qaba. Maallaqa 100 miti. Kun humaata kan godhu. Maallaqa wayyaa waraanaa kanna waraanni keenya jabaachuu qaba. Oromoon akka jirtutti laal. Waaddiyaa dhaabbachuu danda'uu qabdi jechuudha. Jabaattee kaan hidhachiisu kaan hidhatu jiraachuuf jechuudha. Yookiin kennuuti amatuu kaanumaa dhufee nu boochisa. Maaliif ijoollee humna hin qabne ijoollee xixiqqoo humna hin qabne tumee boochisa. Agartee ofirraa dhoorku ijoolleen inni sodaatti qubatti hin laattu laata. Akkasuma jechuudha. Oromoon jiraachuuf bilisoomuuf jabeenya dirqamaa jechuudha. Waraana kana hundinuu jabeessuu isaanirra jira. Cuftinuu yoo akkas hin taane dubbiin Oromoo gaaffii jala jirti jechuudha. Maaliif boruus taanaa warra humna qabuutuutu nu harkaa fudhata gaa. Warra humna qabu nu harkaa fudhata. Dippiloomaasiinis yoo ta'e tattaafachaa dippiloomaasiin sanuu wal madaalti. Yoo dippiloomaasiin humniti bira hin jiraanne faayidaatti mizaanan kaastu jechuudha. Kanaaf karaa waraana kana jabeessuu irratti fuula garagalfachuu qabdi Oromoon.
oduu ifirraa dhiisanii ni gahe hedduu odeessine amatame wanni godhuu qabnu karaan biraa karaa maaliif biyya gartee impaarii tan impaarii numa diigama malee dimokiraasii sin ta'u laalleetuma agar warri karaa nagaa jee biyya galees kaanidhaa jira kaanidhaa dhaabbataa jira jechuudha. Tana keessatti wanni takkalleen hin jirtu bar gaaffiin takkalleen hin jirtu as keessa waa'ee goona jaaniituma nagee nama afaan faajjeessuu fi yeroo gubuurra fuula uummanni Oromoo fuula karaa waraanaa kana achi yaada isaanii hundi achi deeffatanii humna waraanaa tana jabeeffachuu waraana bilisummaa Oromoo hoo warra gartee isaanii maallaqa guuru kana isaanilleen too'achuun namayyutti godhachuun isaanirra jira galaanni gisee dhufe beektaa waa hayyu fuudheetuma deemaan galaanni kun cufani fuudhaaba tanaaf waa kana keessa waa hedduutu jira jechuudha. Tana hundaa'uu gaa rabbi nu haa gargaaru. Rabbi nu haa gargaaru. Amiin amiin jedhe. Rabbi nu haa gargaaru. Atilleen fayyaa ta'e wallaahi nulleen agartee warra jiraatee fayyaa qabaatee gartee waahuma dandeenyullee haga goonullee asiin nu geellee rabbiifillee galanni haa ge'u gaa ilmaan Oromootiis hundi keessanuu yaa Oromoo waan biraa ofirraa dhiisaa waan biraa wanni nu baasu hin jirtu laal waa hayyu laallee agarree silaa gaafa dura jaarraa abbaa gadaatiif Elemoo Qilxuufaan wallaalaniitii miti haqawwee fudhatanii gaara seenan. Akka wanni karaan nagaa hin taane beekanii isaanuu jalqaban garuu kaboodaa dhufaanaa irra beekaa jechuurraa alifirraa eegalan kaanis alifirraa osoo eegalanii as geenye amma immoo nuu ge'uu qaba gaalli kaduraa hiriira jedhanii ka dhuftan hundinuu waraana bilisummaa Oromootti hiriiraa karaa biraa dhiisaa dhaamsa biyya kana. Baay'ee galatoomii jaalfalmattuu dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo baay'ee gaarii waliin dabarsaa jirra. Mee asumarraan dubartoota Oromoo kan biyya idila addunyaarra jiran akkaataa isin amma ijaaramtanii jirtanitti ijaaramtanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachaa jirtan namuu hin beekaa nutis beeknee dhufnee isin dubbisaa jirra. Isa kanaaf kanaan wal qabsiisanii yaada maalii qabduuf yookaan immoo gorsa maalii kennu dubartoonni isinirraa maal barachuu danda'u? Fayyaa ta'e galatoomii walabummaa amma durallee dhaammanne ani agartee dubartoonni Oromoo haawwan Oromoo shamarran Oromoo jaaramaa maqaa dubartoota Oromootiin maqaa keessaniin as bahaa waraana kana bira dhaabbadhaa jajjabaadhaa qabsoon gartee dubartiin keessan jirre fiixan baatu kanaafuu ni dandeessanii isinis nama akka dubartiitti jaaramaa waan dubartiidhaatu korrupshina hin qabne yoo dhugaa taate wanni dubartiin gootu waan korrupshina hin qabne waan qulqullu waan xaliila gooti kanaafuu dubartoonni Oromoo haa jajjabaadhaan ja'an gaatanumaan ja'an. Galatooma keessattuu mee isin waan tokko wanni biran darbiin waan biraanan kaasaa garuu waa'ee dubartoota Oromoo Saawud Arabiyaa keessatti biyyoota Arabaa kana keessatti dubartiin Oromoo akka malee dhumaa jirtu. Isa kanaaf akka dubartoota Oromoo akka waliigalaatitti gadda qabdanii fi dhaamsa qabdan dubartoota Oromoo biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiran, Awustiraaliyaa keessa jiran akkamittiin dubartoota haadha ijoollee dubartii ulfatu mana keessatti du'aa jira. Kana carraa kanatti fayyadamanii dhimma itti bahaa jechuun barbaada. Gaaffii tokkotu jira gaaffii sanis gaaffii xumura. Egaa dhugatti waanuma baay'ee nama gaddisiisuu dubartoonni ilmaanii wajjin akkasitti gartee dararamuun waa meeqa ta'uun kun laaluma. Kana hundaa miidhaa dila kana kan fide gabrummaadha laa. Osoo gabrummaa jiraachuu baattee namni keenya akkasitti miidhamuu jechuudha. Keessattuu laalamma biyya Suudii hidhaa kana keessatti warri dararamaa jiru guddattee dhalataa Oromooti. Maaliif waan mootummaa hin qabneef waan nama isaanii dubbatu waan hin qabaanneef waan gabrummaa jala jirruuf jechuudha.
dhugaadha waan yeroon fidde keessa keenya nu gaddaa waan dandeenyuun bira dhaabbannaa bira dhaabbachuus feenaa rakkoon isaanii rakkoo teenyaa walumaa galatti ammoo wanni gartee kana namarraa dhaabuu danda'u gabrummaa ifirraa dhaabuu madda gabrummaa san cufuu madda gabrummaa san cufuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuudha. Full stop. Maali yennaan wanni kun hin dhaabbatu yookaan arra kanaatti boru kanaatti akkuma laallee agarru biyya keessatti nama hayyuu kaan ajjeesan namni keenya abaluu deemaalla qoli guureeti haa gargaaran ilmaan isaa biraa kutanii gargaaran ammaas boru ha biraati iddoo ammaas kanaaf funaananii gargaaran mana guban mana kanaa gubat nama kan kun hin dhaabbatu ka dhaabbatu gabrummaa gaafa dhabamsiisne jechuudha gaafa gartee madda gabrummaa kana cufne tanaaf Oromoon gartee wanni guddoon irra xiyyeeffachuu qabdu an akka kiyyatti waraana humna yoo humna taane waan kana hundaa'uu godhuu dandeenya yookaan hoo achiin laaffattaa jechuudha akka gartee nama goommaa qilleensa keessaa baase akkam akkas taate tanaaf waan kana hundaa'uu hafide gabrummaa waan gabrummaan kana hunda nu fidde biyya keessatti biyya alaatti namni keenya ba'u bar Jabuutii xiqqashoota guyyaa takka tireenni direedhaa irraa yoo dhaabbate waan nyaattu hin qabneetitu waan walabummaa biyyaa qabanii jecha nama keenya hidhee deebisaa bara guyyaa takka tireenni yoo dhaabbate waan nyaattu hin qabdu biyya teenyaan jiraatti jechuudha. Soomaaliyaan akkas arraan kana nuti namayyuu nu duulu jira bara maaliif humna dhaba kanaafuu humna kana godhachuu jabaachuu nurra jira. Dhugaadha uummata keenya kabikkallee rakkatu kanaas nu dhageeffama bira dhaabbanna ammoo irra guddisnee agartee waraana kanarratti cilleeffachuun jaalala osoo hin taane dirqama tahaa jechuudha. Nama keenya beeta nama tokko ajjeesaniiti dalagaa sii baasa. Arraa gudhannoo tokko biyyaa du'e hawaasni kun hundi abaluu deejeeti goofandii kanarratti achida waa'ee waraanaa kana ni irraanfata. Sigaltee waan hin anjoo waan kanaafuu jiraa jechuu kana gartee dhugaadha gargaaraatiis humna teenya immoo karaa waraanaatti achi deebisuu qabna. Maaliif kun bilisummaa teenya saffisaa jechuudha. Rakkoo gartee gadadoo biyyaati biyya alaa keessa namni keenya mudatu kana humniti waraanootu yoo jiraatti kana hundaa'u isa kanaatuutu furmaata tahaafi jechuudha. Maaliif waraanni yoo jabaate biyya teenya dhuunfanne biyyi teenyaa nagaa badhaatuudha Oromiyaan biyya gartee qabeenyaan waa hayyuun albudaan warqee waa hayyuun beekamte ta diinirraa nyaatu kun hundaa'u namni keenya gartee gadadoo fi rakkoo tana hunda keessaa bahee bilisummaa fi badhaadhaan jiraataa. Kanaaf baay'ee galatoomna. Kana gartee akka daddafnee argannu waraana cinaa dhaabbachuun nurra jira. Hedduu galatoomaa jaalfalmattu gaaffii xumuraatii gabaabsitaniillee yoo naa deebistan gaariidha. Walumaa galatti waan isin haasoftan waan baay'ee quubsadha ta'eef irra deebi'uun barbaadu. Gaaffiin dhumaa maal jettanii gaaffii ijoollee waraanni hojjettoonni waraanaa kuni nama fudhachuu qabu. Galaanni waa hunda fuudhee deema. Kan jettan lafa keessan achirratti wanni isin fakkeenyaaf haala isin jechuu barbaaddan namoonni waraanni bilisummaa Oromoo biyya alaa kana keessatti caasaa tokko ijaarrachuu qabaa. Caasaa adda addaa dhaabuu qabaadha moo bakka hayyuutu namoota maallaqa kana galchu korraapshiniin akka hin jiraanne yookaan immoo maqaa waraana kanaatiin namoonni akka hin daldalle irratti of eeggannoon godhamuu qabaa jettan immoo haala isin ittiin ibsuu barbaadan irra deebi'aatii jechuu keessanii jechuu kiyya. Kanaafuu mee akkamiidha yaadni keessan? Sirriitti akka ifata. Namu akkuma akka waa hubataa akkumaan jedhu gaadhaa galaanni waa hayyu fuudhee deema. Kana keessatti hawaasni nu wal beekaa eenyu namni naannoo tokko jiraatu waluma beekaa jechuudha. Kanaaf akkuma wal beekanitti hawaasni akkuma wal amananitti
firraa eegaa jechuudha. Osoo gartee nam tokkolleen amanne firraa eegaa waan gartee waraanaa bu hawaasni to'achuu danda'u qabaa an yaada akkasanii qaba. Baay'ee galatoomadha. Egaa ani gama kiyyaan yaada kiyya fixadhee tan jira. Waan amma turtii hedduu miidhagaa bareedaa waliin goone maqaa walabummaa News Network isin galateeffadha. Dhaamsa na hafee jira. Waan amma haasofne keessatti wanni irra darbetu jira. Kan jettan yoo jiraatan daqiiqaa fudhadhaatii dhaamsa keessan irraa maayii uummata Oromootiifis waraana bilisummaa Oromootiifis wanni dhaamtan diinafillee wanni isin dhaamtan yoo jiraate dhaamsi keessan itti fudhadhaatii walannaa. Fayyaa ta'e galatoomi duraan dura uummata Oromoo biyya ambaa keessa jiruu fi biyya keessa jiru jechuudha. Rakkoon tunii fi gartee dukkanni tun ni dabatti. Oromoo warri gartee biyya alaa jirtanis waraana bilisummaa Oromoo gumaachaaf bira dhaabbadhaa. Hara bahuu dhiisa. Ajandaa diinni isinii hannuun yeroo teessan fixuu sirraa dhiisa. Waraana kana cinaa dhibbaa dhibbatti namni amma irra guddaa afaanumaan jaamaleef keessaan baaneef keessaa baha waraana kana bira dhaabbadha. Akkasumatti illee hogguu gartee waraana kana bira dhaabbattan akkuma reefu je'etti ni beektanii wal beekan hawaasni kun wal bira jiru wal beeka. Akkasumatti illee horii waraanaa bu'u kanallee ifii teessanii to'achuu danda'u qabdanii dhaamsa kiyya. Warra biyyaatis waraana keenya dahoo ta'aaf daggalataaf dukkana daggalataaf dahoo ta'aaf waraana keenya bira dhaabbadhaa. Yeroon tunni dabartii xiqqoon nu hafee ifa baanaa aduun bilisummaa nu iftee jirti. Kanaafuu waraana keenya bira dhaabbadhaa wali saaxilinaa tanaan ja'a. Gaa waraana keenyaanis jajjabaadhaa. Abdiin bilisummaa isinii sabni keenya isin abdataa. Nuus haga dandeenyutti haga jirrutti isin cinaa jirraa abshir ja'a jajjabaadhaa ilmaan kiyyaan jaallaa jajjabaadhaa. Baga nuu jiraattanii arraan tana silaa isaan jiraachuu baatanii wallah ani faan maraadhee caheehu arraan tana abdii isaaniitiin isaanii bosonatti nu hafeeni huccuu uffadhee deema silaa guyyaa adii maraadhee kuteehu akka gartee akkas tattaaneen jechuu amma dur. Tanaaf yaa ilmaan kiyya jabaadhaa isinii wajji jirra. Haawwan Oromoo shamarran Oromoo hundinuu uummanni Oromoo isinii wajjin jirra. Jabaadhaa haga bilisummaa uummata Oromootti haga walabummaa Oromiyaatti wanniif booda nu deebistuun jirtu. Woboon duraanuu jajjabduudha. Woboon haqaaf loltii. Woboon gartee fedhii fi jireenya isaaniitiif osoo hin taane saba isaaniitiif biyya isaaniitiif jecha uummata isaaniitiif jecha ifannanii namni gartee du'aaf ifanne goota gartee waa takkallee isaan walaa wanni isaan fedhiin isaanii bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaati malee fedhii dhuunfaa takkallee qabanii maaliif lubbuu isaanii mo'ooytu tan osoo gartee jiraachuu dandeenii osoo qara'uu dandeenii osoo fuudhanii ilmaan horachuu dandeenii osoo bahanii biyya namaa tana keessatti jiraachuu dandeeniiti tana hunda dhiisanii agartee ummata isaaniitii kannanii jechuun waraanni kun. Waraanni bilisummaa Oromoo goota gartee Oromooti silaahuu namni gartee du'an sodaanne ni mooha. Wanni sodaatan du'a bar waraanni du'an sodaatu if kannan tanaaf hogguu waraana bilisiginnaa kanaaf kana hunda nama shaniin irraa hiikkachaa oolan. Arraan tana dhugaa rabbi anuu numaan humna saniin hin qabne malee silaa asuun taa'u. Tana gaa beektee onnee waan qabanii jecha waan du'a booda humaan jiru bar. Du'a booda maaltu jiru humaan jiru. Eega gartee du'aaf kannanii jiranii tanaaf sodaanne tanaaf onnee qabanii tanaaf guyyuu moohaa oolanii akkasumatti moohaa fayyaa tahaan ja'anii nuutis isin cinaa jirraan ja'anii atillee walabummaa hedduu galatoomi itti fufii hojii gaarii jirtaa jajjabaadhuu siin ja'a. Baay'ee galatoomaa horaa bulaa deebaraadha yeroo gaarii qabaadhaadha. Egaa deebineetti yaafannaa ammasii kanaan hin hafnu. Carraa biraatiin akka walitti deebinee mari'annu abdii guddaan qaba. Halkan gaarii yookaan halkan gaarii nu bira halkanii fayyaa ta'e galma.